Gartee amma meenaa himi sababnittiin aan Oodduuf Maaluma na kuftu amma dalayaa xiyyanaa kennuudha hawaa maal guyyaa keessa na gartee amma meenaa himi sababnittiin aan Oodduuf Maaluma na kuftu amma dalayaa xiyyanaa kennuudha hawaa. Jinnaan hafee maal guyyaa keessa na gartee amma meenaa himi sababnittiin aan Oodduuf Maaluma na kuftu amma dalayaa xiyyanaa kennuudha.